duba yaa baar jechuun mee waan kun amma halliin maaluma ani ijoollee qabamsanii fi siifis hedduu takka yaaddee ati fi jechuun nagumaan jechuun mana kan keessa jirtamoo mana kan keessaa si baasanii ati. Ani mana keessa rabbaaf na booddee jira ijoollee fi seeraa qabamtee jira keekanatti. Ijoollee nama lamaatu achitti na jalaa qabame anuu firditti hin baafadhee yaa baarsi baan yaa rabbuma jechuun ani si jecha si laaluu fi achi dhaqee waan jechuun si hojii jechuun taltiin oofu jirtu ilaaleetiin aaddii sineessu sanaaf jechuun fatee aaddii neessu sanaaf ilaalee jechuun maaluma jechuun waan gaarii hojjetteef garuu makiinaas baafteef najjaasi jechuun kagattee dhawame jechuun irraa wallaante garuu wanni kun jechuun wama bareedduudha daleedan jechuun akka fayyattee jechuun micoon tun illee garuu isin wanni keessa deemtuuf jaallateeti moo nafuu si ati fuudhu barbaaddeeti moo waan biraas irraa qabaatteeti moo wanni waan kana gootee si dhiyaattee jechuun kanaatu hedduu takka na shakkisise baar ijoollee qabamte jechuun lubbuu teetan jechuun baraaruuf takka waan talatan jechuun dhugargaa itti muudhaaf hin dhufee ol naqullee jechuun nu dhorkanii jarrillee nammaas ni jalaa qabame mee kanaaf kan hedduu jechuun ati maalirra akka jirta jechuun mee waan irra jirtuu fi akkaataa ati jirtu qofa naa hime. Bareedaadha bal'oo viidiyoo irra jirta ati ma. Viidiyoo irraan jira kaa jechuun bar lubbuun hin bee mitaanuu bar lubbuun hin bee bar. Tamam yoo viidiyoo irra jiraatte waliin siinna. Hayyee. Aadoo akkuma jajjabeessitee dubbatti jirtaayin kan ibin shakkeeffatti hin jire waa gariin dubbatani. Bar waa gariin dubbatanii an jechuun wannummaan achitti uumame kun maalidha? Keessa maaliif naan ibsiniidhaan? Kana wanniin akka nama tokko dhugaanii beekaan dhufe haaluma tokko tokko keessaan jira. Kanumaafiin guyyaan dura dhufe dhufeen siinjaa jeesu bilbilee fe'ee tufa ture. Isaan arguun dhabdu. Hayyee. Eegas boodaanis biiziin ta'e amma ijoollee asitti jalaa qabamte. Hayyee. Kubaa'uu qabu ani karaa biraa tureetiin dhufe galtaa guyyuma kana irraa asii kana. Bara ammaan tana bara jechuun ati xiqqoo ture bara ammaan tana bara. Tamam yoo tammaa taate ammaa nu galee manaan jira gabbuyeetiin eenyu gaafadha. Hayyee. Mee waliin siimaati. Ijoolleen qabamte tajaajilin silaasin si qabanii tajaajilin heerirumaati. Maaliif jennaan? Hayyee. Waa'ee biyyoo kamaal jettee baay'ee biyyoo waasii tokko anaaf biyyoo iddoo wanni jiru hin jiru waasii jiru hin beeku. Hayyee. Magaalaa kana keessa namaa nan beeku namaa nan hariiroo wajji qabu sirna namni na beeku hin jiru beeku. Beekama. Ani kan akkuma ati gargattiin arge rakkumatee isaniifin dhufettee biyyoon dhufte. Hayyee. Eega dhufte gaa dhugaadhaa rakkooti isaniif akkasumas dhaabbachuun jirti. Kun waan gaarii daleete akka fayyaddan. Rakkooti isaniif akkasumas dhaabbachuu jirti rakkooti hunda takka takkaan furu jirti ka maallaqa mana himaatiin kaase waan silaa najjaaje makiinaa biyya badala maallaqa najjaaje itti wallaanameef qabamtee itti taa'u jirtu hunda maallaqni sun maallaqa guddaadha ati ni beekta. Inni hin beekee. Kan gubbaadhaan maatii fi illee rakkooti irratti hedduu laffaa'isi jirti. Kanaaf jechuun inni galateeffannaa jechuun rakkoon qabu. Mana biyya qabbummaan fedhe duraan dhufee ulaa dadda'uudhaan. Hayyee. Akka ati garte kana namni godhees. Isiidha. Isumaani dhageessisin hima. Hayyee. Rakkuma biyya furuufi eetti kana barbaadan warra amma duraan kaan anas hin jirre sagalee bakka fatiyaan jirtu. Ala dhaabbatee kunoo mana kana keessa jirti jee waraabbisaa turee fi kan mana kiyya dura dhufanii wanna godhaa turan hunda waaniin asirra dubbachuun feeneetu jira. Rakkoon qabu waan dubbachuun feene hin dubbatin an garuu wanni nan sinjuu baaris biyaan wanni nan sinjuu garuu wayii rakkina asirra fiduu deemti michoon tun. Ragaa waliin geejjitee waan gootu gooteef. Hayyee. Kunis eeggomtiin adeemuma kiyyaaf. Kuni bareeda jechuun rakkoon qabu. Jarri as dhufe sun. Hayyee. Jarri as dura jiru maaliif akka dhufees maaliif akka jiranis boodaan yeroo biraatiin siima. Kun rakkoon qabu. Isaanii siimaa sanirraa yaaddanii ijoollee naatutti gabbaa yeroo nammuma taate. Yeroo nammaa itti gabbaa jechuun osoo gartee hidhaan geessine jechuun uummata sanillee ijoollee sanillee irraa buusi kun rakkoon qabu waan asiin jechuun baar wanni takkatanii asi gaafadhu. Micoon jechuun tola gaariidha sii goote yoo gachuun kaanuma nagee ta'ootee keerumaaf sii goote keerumaaf jechuun rabbiin si ishee garuu bakka tana keessatti jechuun isiin nafuurii ni barbaaddi.
Namoonni yoo abbaan hin jiru akkanumatti hafuudhi akka hin jennu. An jechi kiyyaan baana yoo jechuun waan biraa karaa sirra gaggeessuu deemtu qotaa taate jechuun yoo fuudhatee illee jechuun fuutee jechuun lubbuu ta'e baasuudhaaf hedduu akkaan si cinqamee kuni rakkoon qabu ammoo karaa biraatiin jechuun waa hedduudha sii daleede waa hedduu sii goote galata argachuu qabdi tanaafin siin jee beekadhu. Laalan gaammaatti. Waa'ee rakkina xiyya furuu rakkoo xiyya furuu malee rakkoo xiyya furuu san keessatti. Hayyee. Akka nama tokko beeka amma akkasumatti anis dubartii dhalaa silaa waan amanu tarii najjaashfaa ergee tarii maaltu ergee wanni akkasii namaan natti ergaa yaanni akkasii na keessa jalqabarraa ture. Anillee akkasuma na keessa ture mallee. Dhaga'i akka san hin ta'in gaafa maatii fi nama kabajaa qabu nama akka keessatti humna qabu nama dandeettii qabu beekamsa qabu wajji wal nagarsiistee nama sanii wajji waliin na fiddee rakkoo biyya akkaan furuuf humnaa fi gaachina naa taatee isii bira kuttee maatiin fi adeerri fi rakkoo biyya furuu irratti. Hayyee. Waa hedduun dubbadhu. Waa hedduun dubbadhu. Hin dubbatin waa hedduun dubbatin alhamdulillahi. Waamee kanaa guutuu jiran hojiidhaan na garsiisu jirti. Kuni beekamaa nurri jiru. Namaan natti ergee waan biraan narra yaaduu deemti. Dirqiidhaan na fuudhi jechuu deemti waan akkanaa wanniin irraan jettineef. Hayyee. Hanga ammaatti isii bira kuttee dhiira nama kabajaa qabu adeera sii toliin. Hayyee. Waa hedduu hojiidhaan. Ammuma har'a jarri as dura jiru waadiyyattee fi kunis nuti samboodaan siimaa waan jabduu fuudhaatu isaan fide. Hayyee. Nama duraan deegnee himannaan keenyaa bakka ga'u didde amma ati waa hundaafuu inshaallaa gammachuudha waa'ee irraa yaaddeen waa'ee biyyarraa yaaddeen. Alhamdulillah rabbil alamin anan kuma kanaan barbaada laal anan kuma kanaan barbaada alhamdulillah rabbil alamin isiillee jechuun galata qabnaa fi galata argachuu qabdi atillee jechuun eega jechuun nagaan jechuun isin turka kana sibira dhaabatu taate wooma kanaan adda baruu barbaade baara hedduu takkaa yaaddee telefoonni keessatti naa buusdee amma jechuun akkasitti afurdiin naa bu'ee inshaallaa jechuun rakkoon qabu ani jechuun yaadaan jechuun si qabachuu deemu harkadhee sirraa'ii hedduu takka naa galatoomeetilleen isinlee naa galatoomtu garuu jechuun jara san jechuun itti gabbu'ii jara lameen sana osoo hidhaan geessine immoo akka baaftee jechuun karaa keessaatti naa himtu. Jarattiin gabbuu haa keessaanii fi maakoo waliin xiqqisoo eeguu biraa ol seene malee barra walumaan karaa biraa turree dhufne. Akka saanaan bareedaa jechuun nuti mana kee dhufuullee yoo dadhabne jechuun gara biraatti wal arguu dandeenyaami. Naatti dhufatan naatti dhufa rakkoon qabu. Baar manatti bira dheeyinaa baar mana bira dheeyineeti baga jechuun rabbi mana keessatti si galchee takkaa waan jechuun si jala deemu jiru kana jechuun intala jechuun sheexaana mana dhuftee jechuun akka malee si godhu deemtu tana takkaa hoo tasii heerumuu deemtu takkaa maali jechuun tanaa jechuun sirraa gargar qabnaa jenneeti mana san jechuun naa fi nama lama hojii jechuun mana san dheeyine tana takka jechuun achi dura dhaqee kophaatii achi dura dhaqeetiin baar maal barbaaddaa miideemii bajaanii jechuun baaritti illee dhaheetiin telefoon isaa jechuun hidhaadha. Uummanni akkuma ija nama baaseetiin firaa deebi'ee tara lamata jechuun amma lamata hogguun amma deebi'ee dhufu kana nama lamaa wajjin dhayine anaa wajjin nama sadii aboo baar barbaannaa akkana akkoo jenneen uummanni jechuun dubbii biraati. Uummanni jechuun nu fiigee jechuun baarri jechuun waa dubbii tanaa yaaddee jechuun nama haarisa cikaachuu ani na dhibeewu. Nama sadi moo afuriichi dhaabbataa jarri jechuun warri gandaas jechuun biraa hedduu jira. Saboo dubbiin dubbuma ajaa'ibaati haa jira keenya. Arra jechuun kan lubbuun baane arra kan lubbuun baane namatti bannu. Maaliif yoo ta'an daawwattoota keenya jechuun baar bira dhaqaa baar akkana dheeyina jechuun telefoona isaatti wal qunnamuu dadhabnee mana isaanii seenuu dadhabnee lama immoo dheeyina jechuun uummanni ayi ulumaan nutti hin fiigu maal asii qabdanii amma duraa jechuun asitti jechuun mana kanatti jechuun gurbaa tokko kanatti dhawanii jechuun maarree maal jedhanii akka waan jechuun inni waa himu ani waa intaltii himu ani waa innummaan akkas godhu ani wanni kun na dhibee hedduu tokko jechuun yoo baarummaa jechuun akkasitti haarsa kaatee jechuun akkana sikkota hay akka mana seenne godhee intaltii jechuun manatti dhalaan seetti dhiirtiin seenuu dandeessu uummanni jechuun numaa huna guutisan uummanni dilolaawu nama lama na jalaa qabaniitiin achaan jechuun fiigee baafadhe qe'ee jechuun baartan dura jechuudha. Maaliif inni akkuma nagaan galee jechuun takka akkuma nagaan jechuun mana isaatti galee waan kana keessa gaafannee takka waan intartanaa wal qabanii gaafannee jechuun waan deeneef achi dura dhaqee waan dadhabeef ammaas jechuun deebi'ee jechuun nama lama baradhee nama lameen san jechuun jalaa qabaniitiin anummaanuu daawwattoota keenya jechuun fiigee baafadhe jechuudha.
telefoonni isaa itti dhawa biizii jechuun hin fuudhu maali jechuun waan kana jechuun isaatu achitti uummate moo ani na dhibe uummanni jechuun duraan achitti taatesaniif tarajjaashii jechuun wal godhansaniif waan najjaashii turan achitti dhawame jechuun miidhii caccabee jiruuf bakka sanii jechuun waan duraan manarraa deemanii isaas jechuun ka namni jechuun warri biyyaa mootummaan jechuun barbaadu turtee bakka sanii jechuun eegamni galees wallee akka mana san jechuun ol hin seenne jechuun wanni dhorkaniif maali namni tokko jechuun ol seenuu hin danda'u wanni isin deemtaniif waan biraati amma duraas waan akkana asis ta'e jedhanii uummata jechuun ijoollee namaa na jalaa qabanii garuu asanis jechuun silaa telefoonii jalaa kaasee jechuun isumadha jechuun innummaan jechuun haalli godhee jechuun baasuu danda'a isaan sana jechuun bakka keessanillee hin beekne jechuun anummaanuu fiigee baafadhe boo hayi sababa baariitti jechuun qabamee ka'ee bara sababa baariitti jechuun nyaadhamee ka'ee bara daawwattoota keenya jechuun wanni kun jechuun hedduu takka jechuun na dhibdeen telefoona itti dhawa telefoona jechuun akkana si godha yaa rabbi telefoona kana buusi itti dheetumaan baarumaa waan jechuun nan dhiiroo isaanumaa manarraa yaasammoo baay'irraa maal qabdanii mana isaatii maal gootanii wanni kun duraan hin jiru jechuudha kana amma immoo eega jechuun inni najjaasa cidhe jechuun amma immoo nagaan jechuun mana galuusaa nutuu beekne jechuun inni fiidoo maree gallakkise bakka rabbiin nagaan si galchee jechuun isatti biratti jechuun mul'achuudhaaf jechuun waan kanaa sitti himuudhaaf waan intalti tirtu kanaanis intalti jechuun jaalamatee qabdi moo maali waan biraa si qabdi waan kana keessa jechuun hubachuudhaaf takka jaalatii qabaatte immoo jaalata walii qabaatte jechuun intalti akka jechuun rakkoo biraa sirratti hin oofne akka rakkoo biraa sirratti hin fidne fuudhe jechuuf wanni jechuun dhaqeef nama fudhadhee wanni dhaqeef kophaati jechuun wanna kun dinnan jechuun telefoona jechuun wanni cufatuuf maalire telefoona wanni cufatuuf maalire bakka tana barrakkoon telefoona jechuun dhoohin jechuun nuti naanii wanni itti dhee jechuun akka nu wanna qoofi uummanillee nu dhorkana jechuun jarammaa ni galaan qabneere akka jira jechuun jara kana baasuuf jaramma jechuun ani bakka kana buusanii nagarre jechuun anuu fiigee baafadde jechuun rabbiin nama yaasa jechuun hayi wanni akkanaa kun jechuun uumamuu isaa inni jechuun quban qabu akka nurratti uumatu quban qabu telefoona jechuun yoo kaasamee daawwattoota keenya jechuun asumaanoo jechuun itti dheetiin meeqa jechuun akkuma nagaan galee jechuun akkuma gartee intaltuun jechuun waan irraa qabdu hedduu waan yaadduuneef yoo fuudha barbaadde intala jechuun akka waa sirra hin geessine akka waa sirra hin finne intala tana fuudha jechuun wanni hin deemuufan hayi fatee jechuun addin eessifte isaas addin eessifte isinillee inni gartan daawwattoota keenya jechuun waan kanaa jechuun yaachisee jechuun achi nageesse jechuun nama na fudhachiise achi nageesse jechuun daawwattoota keenya isinillee bira jechuun bira dhaabbadhu intala tana jechuun warraa qabdu gaafadhu yoo dhugumaa jechuun intala tana jechuun ka jaalatu taate jechuun yoo jaalaka taate akka gartee baaru waan goone baaree jechuun haa fudhu intalli sun jechuun baar waa godhuu deemti takka uffatee waa godhuu deemti waan baar keessa ture waan baar jechuun amata meeqa irratti hin dhabee waan dalagaa itti dhabee waan najjaash itti dhahee isin kuma qabdanii jajjaanii jechuun nadhaawanii jechuun waan hin dhagabe daawwattoota jechuun qaalii keessan godhee jechuun amma immoo dubbiin akkanaatu roga uumamte meetti dhaheetiin jechuun wamu kanaa jechuun dhiiroo maal telefoon mee kaan isin kaasu mee nambara inni sammaa ammatti jijjiiree dhiiroo maali rakkoon mudate moo ani wanni kun hedduu akkana dhibee meetti dhaheetiin maali wannummaan uumame qeeta isin duratti maali wannummaan ta'e maali jechuun mee gaafadha hedduu takka na dhibde daawwattoota keenya mee walumaanuu jechuun naa dhaggeeffannu waa inni jiru bu'ee daawwattoota keenya naa bu'ee hojii jechuudha jaalatu taasisu hello barsman ya boleh assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pon nage ya ballo ke chum bagarabbin nage ansi base ilman ke khesate chum ganda ke khesate bagarabbin sigalche Amin amin amin. duba bar chum ya pon nage an kaba ya ta ke male ya ta jolle teti male nage an kaba Ayya. waan ajaa'ibaa takkaan na mudate telefoona jechuun amma dura jechuun qeetee ture dhufeetiin siphee jechuun telefoona jechuun telefoonni keessatti cufaadha jechuun uummanni ol naquu dhorkee firraa deebi'ee amma immoo lammata jechuun eegaan kophaatti dhaqee deebi'ee boodan amma immoo nama fudhadhee jechuun nama wajjin qeetee sun dura jechuun dhaqee jechuun sibira ol seennee jechuun baga rabbiin mana keessattis deebisee keessaa jechuun moo rakkoon jechuun amma suqurnamaa jirtu sunas dhiiroo maaliif siif intalti jechuun maal walii qabdanii maaliif walii dhiyeenya qabdanii garuu waa hedduudha jechuun isinillee jechuun makiinaa ta'e baasuu fi najjaash wallaanuuf waa jechuun waa hedduudha jechuun waan gaariidha sii goote garuu maali isii tana maaliif walii dhiyeenya qabdan tanaan si gaafachuudhaaf jechuun nama fudhadhee maasachi deebi'ee
tanaatanii duuqee ta'e duratti jechuun hogguu dheene tara lammaffaa maaliif asitti deebita namaa wajjin maaliif hidhattee dhufte jennee ammaasis nama san illee ni galaa qabanii baarri jechuun maaltu achi duratti uumame maal goote takkaa jechuun poolisii takkaa haarisa achirratti dura godhatte moo wanni kun hedduu takka na dhibee maalime wanni kun. Ati kaya dhufte kutte yaa osoo natti hin bilbilin maa dhufta ta'een bar akka duraaniitiin kan akkuma ati garte sani. Bilbileetiin qeetu duraan koo kophaatu jedhee keessatti galaa fuudhannaan isaan akkanaan deeme lama dammoo ijoollee nama lama fudhadheetiin hojii dhaqee maaliif nama fudhattee dhuftaa maaliif deemtaa waan ati deemtuufus hin beekne jennee jechuun achitti jechuun nu reebanii jechuun nama sanii na jalaa qabanii akkas saanaan alhamdulillah hayyee kalaas jechuun waan si gaafadhe jechuun gaafatan jechuun naa deebitee hedduu takka galatoomii obboleessa kee qaalii hayyee nagatti naa turii. Galatarraa hayyee nagannaa. Hayyee. Alhamdulillah rabbil alamin wanni kun hundi nu daawwattoota kan jiru nagaya baar kun harkadhe baar hedduu takkaan harkadhe hedduu takkaan gammadee ijoollee jechuun yala qabamtillee jechuun niin baasaa nama san illee jechuun michii muuxannaa naa godhe jee michii wantuun illee hedduu takka haa galatoomtu alhamdulillah rabbil alamin duuba garuu hedduu takkaan rifadhe duraanii achitti nu qabanii jechuun anis farka boo qiyyaasanii fi ijoollee hidhamuu saniif osoo jechuun nuti baar jechuun iyyaafachuu deemnu osoo baar laaluu deemnu osoo fatee laaluu deemnu osoo ilmaan isaa laaluu deemnu jechuun hedduu takkaan rifadhe garuu jechuun waan kana eegummaa micoo sangoota takka inni ka godhutee waan kana waliin qoqa gamtaate hedduu takkaan gammadee alhamdulillah daawwattoota keenya jechuun gammachuu hanga nan jaamnen gammadee isinillee gammadaan isin jaa garuu micoon khayrumaaf deemtee na fakkaate khayruma rabbi haa godhu. Khayruma rabbi haa godhu daawwattoota keenya jechuun du'aayin ogodhaan jaa baarillee kun telefoona taatullee jechuun wala garree jirra alhamdulillah rabbil alamin.